namarraan fide garuu ijoolleen namarraan fide gurguramanii jiru. Afaan guddaa. Jettee daldala hundumtuu fide Mubarak Isobi namicha guddaana na ijoolleen Dubaay dhuftu ni gurgura. Daldala hundumtuu fide gurgurata itti haasofte Mubarak sagaleen kee viidiyoon kee jira. Yaa jara narraa afaan qabaati qalbeessaa fannaa saara. Way. Namarraan ijoollee 16 ijoollee Wallaggaa fidee gurguratee jira. Akkasumas tagaa viidiyoo isaanii qabaddaa namicha kana fidee gurgurata namni bitamu gurguramu gurgurtaa jechaa jira. Viidiyoo namicha kana naa qabaddaa namni bitamu illee gurguramu illee sii galee Mubarak fidee ammallee taanaan biyyaa adda taanaan hin bittee fidee ittiin gurgurtaa jechuudha. Kallattii furmaataa namarraa illee muubeellee waa tokko qofa dubbadha. Furmaata maalii keessa tun dubbadheen finnee baabaa nu raddiin. Muubee dhiisime qofa. Namarraa Mubarak rakkoo jara nagaa akka inni dubbadhee naan mana keenya kabachiifate nuti kabachiisi dubbadha. Mana keenya ilmaan oromoo gurguramu. namarraa obsi yeroo inni dhufanii obbolaan koo gurguramuuti. Sabari nu mandubati wa makade mu badiya si arab se on dubati Mubarak keessa miti anallee miti. Namarraan ijoollee 16 fidee gurgurachuudhuma. Namarraa maalii bakka dheetti Mubarak ragaa maalii qabda jechuu dandeessu. Qaamaan uftee na bira taa'ee haasa'uu dandeessa Mubarak qaamaan. Namarraan namarraa gadi buuti namarraa wanni kun waanuma si fayyadu meezzimeedha inni waan fedhe hojjeessu waan inni deemu qofatti amanus hin jiru si gale siifis ni ilaalama gisee ati fixatte inni fixatte siitu haasawa carraadha kalaas waan haasoo barbaadu yeroo san fayyadama. Amma nan jedha hin gadda jedheera akka inni gurgurate akka inni nam tokko jedhaa softaanan tuffiyool yoo qabaanne malee dhiifama naa godhala. Wala kabajnu ijoollee 16 ijoollee dhalattoota Oromoo naannoo Wallaggaa namarraan fidee gurguratee jira. Akkamitti gurgurate yoo naan jettan namni biyya kana dhufu yookaan firii biizaadha yookaan kontolaata yookaan immoo kaampaaniidhaan dhufa. Ijoolleen kun kana hundatti iyyuu qabanu nama hojjechiifataa jiru sanattan bilbilee sagalee waraabbadhee qabaan. Maal akkamittiin gurguratte qalbeessa ammasii dhufe gaa dhaggeeffadhu baleechi. Ijoollee 16 kana akkamitti fudhatte obboleessa koo jarrooti jala hojjetanii miindaan kennineefi akkam akka mennaan ijoolleen akka jarri itti dhufan waanan sagalee dhiyeessuu danda'u jechuudha waanan dubbadhutti saalfadha. Ijoolleen dhufan kuni konturaataas miti alabaas miti intinaas miti firiibisaas miti dhufaniiti ati hin beektu waa'ee biyya kanaa naan jedhe dhufanii kaampaanii koo jalatti hojjetu anis damooza jaraarraa qixxeettan fudhaa jarrillee kanaaf fudhatu naan jedhe birrii jaraa 300 kafalanii miindaa jaraayyuu fudhataa ijoolleen kaampaanii keessa teessee boossi inni kun immoo yoo hojjeefte hoon jedheni akkuma kana sagalee keenya jira jennaan ati hin beektu Mubarak bakka akkasiin namarraan natti kenne hin beeku namarraa wajjin fixadhaa jedhee namarraan kan natti kenne ijoollee kana hojii kamittuu nan erga nan hojjechiisa miindaa jaraa kan fuudhu ana anillee achumarraan fayyadama jarrillee cirraa fayyadamu jedhe yoo kun bittaa yoo gurguramaniiru jechuun kun bakka buutee kun gurguramuudha moo gurguramuu miti namni tokko dhaggeeffadhu utuullee maallaqa irraan fuudhintuu fidamanii hojjetanii qixxee namni irraa fudhatee qixxee fudhatanii rakkoon qabu birrii 300 birrii kaampaanii 350 birrii kaampaaniidhaa ol kaffalatanii dhufanii maallaqa jaraa qixxee namatu fudhata qixxee immoo jaratu fudhata kan ammoo kan ta'e namichuma hojjechiifataa jiru sagalee isaa qaba yoo abbichi bakka tokkottu lakki kan hin jenne jedhe sagalee isaa qaba namarraa kanaafan kokkee qabadheega maal abbaa kee fiddee ijoollee Oromoo 16 gurguratte kan hin jedheef kanaafani maali badiin koo naanii dubbiin kun yoo nan dubbadhe dhugaa ta'e ragaatti qabadhe mucaan kun gurguree moo hin gurgurre haqa dubbadha haqarraa rabbi karaaban baqalbeessa sii galtee nasa sigai bakka amma sa umbar ba amma dia anam dia sin bisa debi namarra usi debi silubu sabar gafin gafat namarra usa namarra mitra gafat be
namni kudha ja'a kan biyyarraa fidee jiramu jiru. Namani fidee sana biraazer ammanni amma fidee gurguratee jira. Mucaan sun immoo isaa namarraa akkasitti hojjechiisu. Naggeeffadhu kaa. Namarraa nama kudha ja'a fidee jirtamoo hin jirtu. Fideen jira. Ijoolleen sun eessa jirti? Ijoollee sun kaampaanii jiru. Kaampaaniitu hojjechaa jiru. Akka hojiin hojjenne immoo Mubaaraktu labse. Oobsigaa damoosa isaanii fudhataa jiran moo fudhataa jiran? Cabsa simiti moo kan ijoollee gidirsaa jiru. Oobsi meetii nuti nuti. Qabaa hamma dhumaatti Mubaarak fi ijoollee kana gurmate malee. Intala banaa kanarraa qabu intala banaa qabu. Albeessaa wajjin dubbataa raa'inaa seenaa nam tokko laa seenaa. Meeti zimjedi Mubarak ifama zimjedi meeti ati zimjedi qalbeessa ati bichaan haasa'e. Oke fayyaa ta'e. Namarraa inni dhageessaa? Agaan jira. Namarraa. Ijoolleen sun hojjechaa jirti? Agaan jira haasa'e. Ijoollee kana karra galgalaa Mubaarak labsee akka hojiin hojjenne ijoollee kana kaasileeshinii siniif itti gaafatamummaan isaa kan jedhuun ijoollee hojii dhaabsisee jira. Amma dura hojjechaa jirti ijoolleen sun. Har'a hojii dhaabanii jiru Mubaaraktu dhaabsise. Isa arraadhiis isa Mubaarak dhaabsisedhiis. Kana dura hojjechaa jiranii. Hojjechaa turan. Damoosa isaanii fudhachaa jiranii. Thank you qalbeessaa. Fudhachaa turan. Damoosa fudhachaa turan. Qixxee fudhatan moo qixxee namni biraa fudhatan. Warri miindaa guyyaa isaanii warri ji'a isaanii guuttatanii fudhatanii warri duraachuu ijoollee nama 16 guyyaa tokko dhufne sii galee. Warri ji'a guuttatan fudhatanii warri duraa. Guyyaa adda addaa dhufani. Mubaarak ijoolleen tuni gartee miindaa qixxee nama biraa fudhataa qixxee isaanii fudhataa jiran. Yoo ijoolleen sun ol baatee akka Mubaarak jee kana siin jettee hoo deebisaan kee maali? Elaame biraazer ana amma ijoollee sanarraa waan tan argadhu hin qabu walumaa galachuu. Amma Mubaarak namarraa waan akkasii Mubaarak naa wabsi. Namarraa ani ilaale waan ijoollee sanirraa bu'aatee argattu si gaafachaa jiru. Bu'aatee kana dura irraa argattee si gaafachaa jiru. Ijoolleen sun dhuftee asitti ol baatee akka Mubaarak jedhu miindaa keenya walakkaa namaan nurraa fudhataa jira. Miidhamaa jirreetti akka Mubaarak amma himu kana yoo himte deebisaan kee maali? Anamma isa kana keessaallee hin beekullee isa kanallee quban qabu isa kana. Miindaan isaanii dhaabbataan birrii 2,200 overleterii isaanii birrii 2,200 bichaan beekan. Sii galee? Kana kuni 2,200 miindaan isaanii. Oobs. 2,200 fudhachaa jiranii? Overleterii isaa irra kana. San fudhachaa jiranii? Dhaabbataan isaanii jechuun miindaan isaanii overleterii irra kan jiru birrii 2,200 agirimentii irra jiru. Kan fudhachaa jiranii siin jee miindaa san 2,200. Warri dura hojjetan fudhataniiru. Warri kaanoo? Warri kaan ganaa. Ganaaf ji'an guunne? Mubaaraktu hojii. Mubaaraktu hojii dhaabsise. Kan Mubaarak hojii dhaabsise dhiisi kan Mubaarak dura haasawaa jirra. Isaanitti dhufna booda. Okey ijoolleen san dhufanii amma asitti ol baafnee uti miindaa fudhachaa hin jirru. Miindaa fudhannurraa walakkaa nama biraa fudhata yoo jaan kaampaanii fudhata takka abbaa kaampaanii fudhate hojjan deebisaan kee maal ta'a? Kaampaanii sanatu gaafatama ka. Kaampaanii kana si galchee miti? Kaampaanii sana gaashuyyuu Mubaarak amma eengadde itti gaafatamummaa isaa fudhate kaampaanii isaallee nan gaafata waa'ee miindaa isaanii. Naa obsiga laal gaafii amma gaafii si gaafachaa jira waa'ee Mubaarak si gaafachaa jiru. Deebisaa amma Mubaarak kaase ijoolleen sun gurguramtee jirti. Damoosa isaanii walakkaan irraa citaa walakkaa fudhatanii. Ijoolleen tun ammoo akkuma nam tokko biyya san kontiraataan gaafa dhufan fedhan 500,000 fidi fedhi miliyoonatti illee fidi birrii irra waliigaltan san kafalanii qarshii san kafalanii bakka kana dhufan erga bakka kana dhufanii kaampaanicha galchita kaampaanichatti eega galan booda damoosa isaanii waan waliigalteen kaampaanichaa san afaan kee dammaan qabee waa tokkittii sirreessaa. Biraazer dhaggeeffadhu kaampaanii masaanaatiin dhufan ijoollee sun fudhanne dhaggeeffadhu miindaa jira qixxeenuma sana iyyuu fudhanne abbaa kaampaaniitti dawwalee jennaan abbaa kaampaanii maal jedhe yoo hojjetan iyyuu yoo ID irraa hojjenne iyyuu maallaqa qixxee ana fudhata qixxee moo jara fudhata naan jedhe karoora fuulduraatti malee amma wanaatti Ayyaana ate Mubaarak naa dhaale. Mee ijoollee sanatti waamii fidi bilbila sana namicha sana waamii fidi. Waamii fidi Mubaarak bilbila namicha sana waamii fidi. Mee nama sana fida. Ijoollee san keessaa nama tokko nuu fida. Ijoollee san keessaa nam tokko haatis beeytu haa. Ati ijoollee 16 san keessaa haatis fiddee maqaa isaa beeytu haa Mubaarakis beeku warra dhokee Mubaarakitti himate san nam tokko nuu fida.
Ana waa dubbadhu. Obsi meeti sitti dhufu. Maala fayyadaami. Mubarak nuti bilbil danda'ani. Mubarak Pawulos ni gakka gadu god. Mee azalatti ijoollee san nufi taa'an nu baasaadha. Mucaan sun namni sun dhufee yoo akka Mubarak jedhu kana jee deebisaan namarraa maal ta'a namarraa laal osoo mucaan sun dhufne waan as gaafa dagalatti maan nu deebisa. Mubarak ijoolleen ni jechaa jiru. Ijoolleen sun akkuma nam tokko birrii